እምበለ ደዌ ወሕማም እምበለ ጻማ ወድካም ያብጻን ያብጻይክሙ በፍስሐ ወበሰላም dhibee fi dhukkubsachuu kee dheebuu fi dadhabbii keen kan nu qaqqabsiise isin haa qaqqabsiisu nagaa fi jaalalaatiin. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Baga torbee dhukkubbii guyyaa ja'affaa yookiin immoo guyyaa fannootiin geessan. Gaa guyyaan kun guyyaa baay'ee guddaadha. Guyyaan kun keessumaa sammuu kiristaanotaa keessatti guyyoonni lama bara baraan jiraatamaa kan jiraatanidha jecha. Guyyoota kaanirra guyyaan jimaataa fi guyyaan roobii sammuu kiristaanota hundumatti yeroo hundumaa yaadatamaa ni ooluu ni turus jechaadha. Guyyoonni wixataa kaasite hanga kamisaatti ilaalaa dhufne kun ta'eewwan guyyaa jimaataatiif guyyaa isa xumuraa, guyyaa isa raawwii, guyyaa isa dhumaa ta'uu kaasaa asirraatii kan barannu ta'a jechaadha. Innis maalidha? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasnee gaafa ilaallu hunduu tokko waa'ee hundumaatiif du'ee jedha. Tokko waa'ee hundumaatiif du'e. Imalli guyyaa wixataa kaasnee hanga kamisaatti imalle kun roobiin guyyaa marii fi guyyaa murtoo isa dhumaa gaafa ta'u, jimaanni immoo murtoo sana lafarratti kaa'anii guyyaa raawwii yookiin immoo guyyaa xumura isa dhumaa itti raawwatanii jechaadha. Kanaaf lammaffaa Qorontos 5:14 irratti egaa namoonni Yerusaalem Ayhudoonni ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf yeroo isaan bahaniitti bu'aa turan kana keessatti ayyaana Faasikaa Israa'eloonni waggaa 430 garbummaa Gibxii jalaa bahan kan itti kabajan ayyaana kana ture. Guyyaa gammachuu kana immoo sababa godhachuudhaan waggaa waggaatiin filannoo ummataatiin nama hidhame tokko ni hiikama ture. Hooggantoonni Room barmaata isaanii seera isaanii waan ta'eetiif Yerusaalemii kan argamu mootummaa Room jalatti kan bulu mana hidhaa hidhamtoonni hedduun amala sirreeffamtoonni hedduun itti argaman. Baay'ee hojii hamaa kan ta'e kan raawwatan kan beekamanis saamtonni hattoonni kan keessa turan. Guyyaa kana illee shiftoonni yookiin immoo hattoonni yookiin saamtonni sadii macaafa qulqulluu keessatti galmahan warreen hamaa raawwatan kan ta'an, isaan sana keessa tokko Barbaan kan jedhamu. Barbaan namichi jedhamu kun guyyaa kana du'uun itti murtaa'ee guyyaa du'a isaa eeggachaa kan ture, warreen hidhaman gidduu kan ta'e, baay'ee rakkisaa fi ulfaataa kan ta'e saamtuu jabaa eegumsa jabaatiin eegamu ture jedha. Hooggansichi Philaaxoos immoo qulqulluu Waaqaa fi qoricha Yesuus Kiristoos dabarsee kennuudhaaf sammuun isaa haati warraa isaa akeekkachiisa yoo itti himtuyyuu ayyaanni kun uummanni kan jaalatan nama hidhame tokko isaaniif hiikamee gaggeessaa akka barmaata isaaniitti kan ture Philaaxoos baay'ee dhiphisee waan tureef Barbaanii fi Yesuus wal madaalsisanii shiftaa fi qulqulluu, Waaqaa fi hattuu, Waaqaa fi saamtuu waliin guyyaa itti madaalsisanidha. Barbaanii fi Yesuus wal dorgomsiisanii eenyuun isiniif hiikuu? Maannin liftallaachuu? Barbaaniin wayis Yesuusin jechuudhaan fedha isaanii yaada isaanii gaafate. Egaa yoomillee Barbaaniin hin filatanii jedhamee yoo yaadamuyyuu garuu isaan
warra isa isaan fayyisu waaqa isaanii dhiisanii barbaaniin haa hiikamu, Yesus garuu haa fannifamu jechuudhaan sagalee isaanii, murtoo isaanii, fedha isaanii dabarsan. Barbaan kan jedhamu kun isaaf hiikamuun yoo ta'uu baatu iyyuu Yesus immoo warra yakkamaa waliitiin akka yakkamaatti lakkaa'ame fannoo irratti fannifamee du'eeraa jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 27:15 kaasne yoo ilaalle ni arganna. Gooftaan keenya, qorichi keenya Yesus Kiristoos fuuldura isaaniitti fannoo irraatiin, saamtotaatiin kan ittiin adabaman, kan ittiin hidhaman. Fannoon fannifamuun biyya Room keessatti jalqaba yakka cimaa kan raawwate kan ittiin adabamudha. Kiristoos garuu yakka malee, balleessaa keenya malee murtoo keenya fudhatee fannoo irra oole. Nama fannisuunis adabuunis kan eegalame biyya Faaresittidha. Faares immoo Iraan har'aati. Har'as biyyoota Arabaa kana keessatti namni yakka raawwate, keessumaa Saawud Arabiyaan fa'aa biyya fannisteetu, nama fannistee ajjeesti, nama yakka raawwate jecha. Namoonni Faares Ormuz kan jedhamu, waaqa lafaa kan jedhamu ni waaqessu turani. Kanarraa kan ka'e yakkamaa adabuun lafarratti kan bu'e waan ta'eetiif gooftaa keenya ni xureessaa jechuudhaan ol kaasnee samii irra goonee fannisnaa jechuun yaada kana kaasan. Adabbiin isaa suuta biyya Room keessatti kan barame seera ta'e. Achiin gara biyyoota garaa garaatti sirna ooriitiitiin, kakuu duraatiin adabbii isaanii fannoo irra kan fudhatan namoonni warra abaaraman, warra yakkaman turanii jedha. Kanammoo Waaqayyoon Museedhaaf namni kamillee du'aaf kan isa qaqqabsiisu yakka yoo hojjete akka hin duune, yoo itti murtaa'es muka irratti yoo fannifame, fannoon muka irratti, namni muka irratti fannifame Waaqayyoo biratti kan abaarame haa ta'u. Reenfi muka irratti hin buliin jechuun keessa deebii 21-22 seera kaa'ame sana cabsanii isaan fannisaniiru. በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የሚሞት የተረገመ ከሆነ fannoo irratti fannifamee kan du'u, kan abaarame yoo ta'e gooftaan keenya Yesus Kiristoos fannoo irratti nuuf jecha abaaramee fannoo irratti nuuf du'eeraa jedha. Inni jalqabaan tokko adabbii keenya fudhatee du'e, badii hundumaa mataa isaarra kaawwate. Isaayyaas 53 irratti nama hundumaaf du'e, badii keenya mataa isaarra kaawwatee du'e. Inni lammaffaan du'a keenya du'e. Sababa namni tokko tiin duuni gara addunyaa kanaatti gale jedhe akkuma barraa'e Roomee boqonnaa 5:15 irratti innis Addaamidha. Addaam du'ee Kiristoos immoo du'uu isaatiin. Addaam Heewaan duute dubroo Maaramiin dhalachuu fi da'uu ishiitiin akka nuti fayyine Roomee 5:15 irratti kaa'ee jira. Fayyina arganne, madaa'uu isaatiin fayyine Isaayyaas 53 irratti. Gannata akka dhaallu abaaramtoota taanee otoo jirru eebbifamtoota taanee fannoo irratti fannifamee kan abaaramedha akkuma jedhame. Inni garuu nuuf jecha Zadaagim keessa deebii 21:53 irratti waa'ee keenyaaf abaaramee fannoo irratti du'eera. Inni shanaffaan warreen du'an kaasuudhaan yookiin immoo kaasuudhaaf. Inni ja'affaan gorsa daabiloosiin diiguudhaaf du'e Kiristoos muka irratti. Tokko hunda keenyaatiif du'e. Tokko hunda keenyaaf du'uu isaatiin immoo maal arganne kan jedhu ni jalqabaan jireenya arganne irraa sababa cubbuutiin duuni nurratti mo'ee kan ture akka jiraannu taaneerraa cubbuu kan dabarre sababa Addaamiitiin ni duuna ture.
Saba kanaatiin Addaamii hanga Museetti dirasitti ijoolleen isaa hunduu mo'anii du'a Kiristoosiin booda immoo du'a Kiristoosiitiin nuufi diigameera. Du'a Kiristoosiitiin nageenya arganneera. Du'a Kiristoosiitiin nama kakuu haaraa taaneera. Kun hunduu gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni nu laatedha jechaadha. Nagaa koo isiniifan dhiisa, nagaa koo isiniifan kenna. Nagaan isinii kennu immoo addunyaan nagaa isinii kennu miti jedhee akkuma dubbate guutuu taaneerraa nagaa arganneerraa kan ammoo fannoorra oolee nuuf kenneera. Qullaa isaanii qullaa keessan kan taatan Kiristoos Yesuusin taatanii dhiiga Kiristoosin dhiyaattaniittu inni nagaa keenya waan ta'eef nagaa arganneera. Cubbuudhaan dulloomnee kan turre qaamni keenya fannoo irratti wanta raawwatame oolmaa oolameetiin fayyineera. Egaa cubbuudhaaf akka bitamne cubbuutiin akka deddeebine isa faana fannifamnee fannoo keessaa ol kaaneerra. Egaa asirratti waa'ee keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee addunyaa kanaaf beenyaa ta'ee du'uun isaa badii keenya cubbuu keenya nuu dhiisuun isaa jireenya itti argachuun keenya du'a callisee du'e otoo hin ta'iin akka warreen kaanii otoo hin ta'iin duuni Kiristoos hundumaaf fayyina, hundumaaf gaarii, hundumaaf jireenya bara baraa akka ta'e fannifamuun Yesuus Kiristoos yeroo yaadnu immoo nuuf jecha ta'uusaa dhiifamaaf qajeelummaa nu barsiisuusaa wal faana nageenyaan akka jiraannu kan itti baranne ta'uusaa hundi keenya beekuun hunda keenya hubachuun hunda keenya irra jira jechaadha. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. እምበለ ደዌ ወሕማም እምበለ ጻማ ወድካም ያብጽሐነ ያብጽሕክሙ በፍስሐ ወበሰላም dhibee fi dhukkubsachuu kee dheebuu fi dadhabbii kee kan nu qaqqabsiise isin haa qaqqabsiisu nagaaf jaalalaan ayyaana du'a ka'uu isaatiin nu haa ga'u nu haa turu barnoonni keenyaafu du'aa ka'uu Kiristoosii fi qidaameessi uur